Tapha Premier League Ingilizii torban lammaffaa irra geenye jirra. Kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya torbaniin sagantaa ispoortii simbiraatiin geenyu kunoo eegallee jirra. Kan isiniif dhiyeessu Anzaalaalam Taaddasaa fi Hamzaa Huseen as istuudiyootti argamnee jirra. Qabxiiwwan gurguddoo taphoota gurguddoo torban kana eegaman irraas kan isinitti himnu ta'a jechuudha. Turtiin keessaan nu waliin haa ta'u. Egaa Hamzaa torban lammaffaa eegallee jirra. Tapha torban darbee irraa jalqabnu Arsenaalii fi Manchester United tapha guddaa dorgommiin Premier League Ingilizii inni jabaan jechuudha kan bara kana kan ittiin eegale ture. Mee akkamitti argita achirraatii haa eegallu? Taphi sun baay'ee eegamee ture. Keessaayyuu Premier Leaguein bara kana akka bara darbee miti kilaboonni waan haaraa taphattoota haaraa waan haaraa argina jedhee namni hundiyyuu kilaboota mataa isaanii qofa otoo hin taane daawwattoonni illee hordoftoonni illee haala ajaa'ibaatiin eegaa turanii. Keessattiyyuu kan Manchester United fi taphii Arsenaalii akkaan kan eegamu ture. Manchester United akka bara darbeen turre. Manchester United haaraa argine jedhanii warri dhimma ispoortii irratti yaada kennanis ibsaa turanii nus kan argine sanumadha. Tapha ajaa'ibaa taphatanii Arsenaaliin akka ajaa'ibaatti caalanii garuu Arsenaal carraa goolii argatee ittisaan isaa Ricardo Calafiori goolii galcheen mo'atee ba'e. Utuu gooliin sun hin galtu ta'ee garuu Manchester United waanuma mo'atee ba'u fakkaata ture. Warra Arsenaal taphataa akkaan eegaa turan waa'een isaa garmalee odeeffame Victor Gyökeres irraa goolii eegaa turanii garuu goolii nafee taphataan sun akka eegamutti iyyuu tapha irraan argine. Gama Manchester Unitediin immoo Benjamin Seskoon akka ajaa'ibaatti eegamaa ture. Lamaan isaanii irraa iyyuu akka eegnutti hin argine. Garuu tapha isaanii jalqabaa waan ta'eef tarii gana Premier Leagueittis baraa waan jiraniif jedhameeti. Ammat garuu tapha Premier League torban lammaffaa irratti tapha ajaa'ibaa lamaan isaanii irraa arginaa jedhameetu kan eegamaa ture. Garuu tapha jalqabaa irratti akka eegaman hin taane milkoomnee fi yeroo baay'ee taphattoonni tapha jalqabaa yookiin deebi'u kan jedhamu irratti yoo performaansii gaarii keessaa yoo goolii galchanidha. Kan isaaniifis ta'uu kan madaaluufis kan nama dandeessisu hojii kubbaa miilaa isaaniitiifis ka'umsa gaarii kan ta'u garuu sanarraan argine inni laallaga raawwisaa. Kilaboonni gurguddoon milkaa'anii jiru. Manchester Cityin injifatee jira, injifannoodhaan jalqabee, Liverpool injifannoodhaan jalqabee, Arsenaal injifannoodhaan jalqabee, Chelseadha kan qixa ba'e Crystal Palace wajjinitiin innis tapha bareedaa ture. Akka walii galaatti kan Arsenaalii fi United irraati garaagarummaan argine. Maatiyaas Kuunaa fi Brian Mbeumo Manchester Unitediif ga'umsa gaarii warra argisiisan keessaatii tokko. Sararratti isaa Unitedis akka bara darbee miti dongora karra eegaatu isaan mudate amma kilabichi karra eegaa biraas mallatteessuudhaaf gabaa keessa akka jiru har'allee odeeffannoon bahaa jiru. Gama garee Arteetaatiin milkaa'anii jiru. Qabxii sadiidha kan nu barbaachisu. Isa immoo argannee deebneerra. Old Trafford irratti taphachuun baay'ee ulfaataadha Arteetaan dubbatee jira. Garuu akka ga'umsaatti yoo ilaalle Victor Gyökeres hamminni kubba dirree keessatti tuqayyuu baay'ee gadaanaa ture. Yoo baay'ate kubbaa torba kan hin caalledha. Martinelliinis akkasuma ture. Irratti qoosaa uturan miti Gyökeres irratti aga kubbaa tuqe jaalaa aganni rifeensa isaa sirreeffate kanaan beekama taphatichi xiqqooma gaafa kaameerarra bu'u rifeensa isaa yeroo tuqu argama. Kubbaa tuquu jaalaa rifeensa isaa baay'ee tuqe kubbaa yeroo 3 moo 4 tuqe rifeensa isaa yeroo 28 moo akkas tuqeedhanii rakkoosaa turan warumti professionaaliin tapha kubbaa miillaatiin xalaniyyuu akkas jechaa ture. Benjamin Seskoon daqiiqota 30 wayii taphate jijjiiramee seenee garuu Gyökeres caalaa kubbaa paas godheera yookaan dabarseera. Dirree keessa sochiin taasise kan isaa wayyaadhanii kan kaasan isin jiru gama istaatiksiidhaatiin kan akka waliigalaatti kaasnee garuu odeeffannoo ispoortii walitti qabneen guduunfinee kaasnee kan jijjiirraa isin jiru waan ta'eef gara tapha torbee kanaatti kan ceenu ta'a. Arsenaal keessaa osoo hin bahin taphataa ajaa'ibaa tokko argatanii jiru. Eberechi Eze Arsenaal galuunsa mirkanaa'ee jira. Taphataan kun kanaan dura Arsenaal keessatti ture kan guddate akaadaamii Arsenaal keessa tureera. Umurii isaa waggaa 13tti keessaa baasanii amma immoo deebisanii gatii guddaadhaan barbaadanii hordofanii inuma akka harkaa butuutti Tottenham hirkaa fudhatanii jiru. Waliigaltee irra gahanii ture Tottenham wajjiniitiin paawundii miliyoona 60. Gara ga'umsa isaatti deebina. Yeroo ijoollummaa isaatti waggaa 13 Arsenaal kilaba keenya madaaltoodhanii kilabicha keessaatii baasan. Akka malee bo'ee akka malee gaddee ture yeroo sana daa'ima ture. Sana booddee jedhe gara kilaboota adda addaa deemeera. Yoo xiqqaate gara kilaboota 5 deeme ga'umsa gaariin qabdu deemi jedhanii baasanii ture. Yeroo sana maal jedhe Arsenaal na ari'uunsaa jedhe
kilaboonni kan gaafa isaan sin barbaannu jedhan gadi bu'aa deeme erga Arsenaalii maalan barbaada jechaa ture. Kilaboota kaan irraati wanta guddaan eegne ture jedhee garuu abjuunsaa mul'anni isaa Arsenaaliif taphachuu ture dhumarratti milkaa'ee jira. Garuu hagam fayyada garuu amma walumatti qabdee akka nutti himtu kanan barbaadu situu ganama kanas waa'ee isaa dubbisaa turte barreessaas turte waan ta'eef amma torbee darbe tapha jalqabaa irratti Arsenaal milkaa'inaan jalqabuuf ture tapha kana kan eegalee garuu kan jedhaa turan amma United murtee sirrii fudhate taphataa haaraa garuu cimaadha maqaan isaa odeeffamu jijjiiree galchee warra kaaniin jalqabee warra duraan tiimii waliin turaniin jalqabee taphataan sun taa'ee ilaalee haala hubatee akka jijjiiramee galees akkuma duratti jettee Victor Gyökeres caalaa xiqqoo performaansii gaarii kan agarsiise ga'umsa gaarii kan agarsiise sadha argaa turre garuu Arsenaal akkas gochuutu irra ture. Gyökeres xiqqoo taa'ee ilaalee jijjiirameetu galee dursee Aversifaatu ergee ituu galchee akkuma argitee Avers erga galee jijjiirama agarsiisee ture. Bara kana taphataan kun akka bara darbee miti ga'umsa gaariidhaan jalqabe garuu baay'een turree milkoofne yeroo gabaabaa keessatti miidhama yeroo dheeraaf irra turuudha jedhamaa jira. Sababa kanattidha dafanii Arsenaal iyyuu gara Eezee deemuudhaan murteessanii kan fidanii. Hagam jijjiiraa Arsenaal ammoo geeba yookiin waancaa nyaachuutti waan ciche fakkaata. Sababa kanatti ammayyuu taphataa fiduu biraa namne bara kana taphatoota hedduudha kan inni mallatteessee haga ja'aati naannoo paawundii miliyoona 190 baase. Arsenaal haga kana godheen beeku bara tokkotti garuu hagam kontribuut godhaaf hagam buusaaf jettee yaadda. Qabxii guddaan tokko Hamzaa isa kanadha. Taphattoota mallatteessisee jira. Taphattoota garee 11 lama bahuu danda'an amma Arsenaal keessa jiru. Waancaaf dorgomuuf akka kutatee keessa namatti argisiisa Arteetaan. Havertz miidhamee jira. Miidhama jilbaati. Saawudi Arabiyaatti bara darbe erga miidhame yeroo dheeraa ture. Tapha tokkitti ishee amma deebi'ee kanadha ga'umsa kan inni jalqabe garuu yeroo dheeraa akka turu erga murtaa'eeti kan isaan Eezee mallatteessiyyuu deeman. Kan si dhibu Eezee Arsenaal akkamitti argate taphataan kun immoo akkamiin isa gargaara cimni Arsenaal maal fakkaata kan jedhu irraa ta'ee eegallu. Tottenham faana walii galee ture taphataan kun gara kaaba Londanitti imaluuf qophii irra ture. Akka carraa ta'e kamisa kaleessa taphni Crystal Palace konferensii Awurooppaa keessatti gaggeessu ni jira ture. Kilaba biyya Krooshiyaa tokko wajjiniiti. Tapha sana nuuf taphatee gara Tottenham haa deemu jedhanii leenjisaan Crystal Palace eegaa turan. Sanaaf jecha waraqaawwan dookumentiiwwan barbaachisoo ta'an deemee Tottenham wajjin osoo mallatteessiin hafe. Osoo sana tapha kaleessaatiif hin turre Tottenham galee ture Eezeen. Havertz kana gidduutti miidhamuu isaa barame. Arsenaal yeroo fudhannee daqiiqaa fudhannee yeruma sana bilbilaniif. Maal jedhee ture odeeffannoon bahaa jiru Eezeen onneen koo garuu ammayyuu gara Arsenaal na jira. Tuma jedhuuti Tottenham wajjiniiti walii galtee irra gahee ture. Sana booda bilbila tokkichaatiin Arsenaal gaafa amansiisu maallaqa caalus dhiyeessanii sana booda gara Arsenaal deemuun isaa mirkanaa'e. Amma garee kana keessatti eessa taphata Eezeen? Eezeen gahumsa guddaa inni qabu lakkoofsa 10 irrattidha. Irra caalaa kan beekamu iddoo adda addaan taphata sarara gidduuras hin taphata cina lamaan irra iyyuu bahee taphachuu ni danda'a. Garuu amma Arteetaan kan barbaade sarara fuula duraa gama cinaa bitaatiin bakka Maartineeliin fa'aa taphatu sanarratti Eezee taphachiisuu barbaadeedhama. Sababni isaa gahumsa Maartineelii amansiisaa miti. Havertziin bakka sanarratti fayyadamuu ni danda'a ture. Amma Eezee bakka sana taphachiisee Odeegaard immoo lakkoofsa 10 irraa taphachiisa jedhanii kan kaasan ni jiru. Lammaffaa Arsenaal waan ittiin rakkatutu jira. Tapha itti sarratti hundaa'e irratti Arsenaal ammayyuu rakkataa tureera. Kanaaf maal godhu sarara gidduu irratti kubba qabatanii garee faallaa ittisa faallaa cabsanii darbuu waan itti ulfaatuuf cina lamaaniitiin kan isaan kubba dabarsan yookaan laayiniiwwan lamaan cinawwan lamaan gama bitaaf mirgarraatiin gam tokkoon gama Saaka kaan immoo karaa Maartineelii fa'aa fayyadamuun kubba gara fuula duraatti fudhatanii darban gara keessaatti kubba dabarsuu yookaan kiroos gochuutiin kan isaan carraa galchii uumaa turan. Yoo ta'uu dide immoo kan akka koornaa fa'aa baasanii set piece kan jedhamu rukuttaa koornaarraa yookaan kubba dhaabbateerraa galchiiwwan haga Arsenaal kan argateeru hin jiru. Bara kana yoo xiqqaate gara galchiiwwan bara 2023 asitti gara galchiiwwan 31-32 kan lakkoofse Awurooppaa keessaa tokkoffaarra jiru Arsenaal. Eezeen dhufuunsa lafa yookaan dirree dhiphaa keessatti taphachuu waan danda'uuf kubba dabarsuu waan danda'uuf Odeegaard wajjiniitiin tahee
taphataan kun yoo gara gidduuratti seenee taphate karuma bitaatiin iyyuu goree jechuudha. Gara fuula duraatti bahee Gyökeresif carraa gaarii uumuu ni danda'a. Ispeesii yookaan bakka waan qullaa ta'an uumuu ni danda'a. Arsenaal Eezee fayyadameetu kan waancaa injifachuu danda'u jedhamaa jira. Deeggartoonni Arsenaal dhufaatii Victor Gyökeres yookaan Norgaard yookaan immoo karra eegaa Keepaa yookaan Maartin Zubimandiitiin olitti. Maduekee yeroo inni dhufee ture jibbanii mormaniiyyuu turan. Dhufaatiin Eezee garuu deeggartoota biratti miira guddaa uumee jira. Jaalatamummaa guddaa kan qabu, gahumsa guddaa kan qabu. Eezeen Arsenaaliin tarii gara shaampiyoonummaatti deebisuu danda'a waggaa 21tiin booda jedhamee abdatamee jira. Garuu Arteetaan haala taphataa kan akkamittiin akka itti fayyadamu kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkaataan isaan itti tapha jalqabanii Arsenaal akkuma ta'e Old Trafford irratti milkaa'ee jira. Kun masaanuu lamaan waan ta'eef kilaboonni lamaan Manchester United fi Arsenaal kan akka milkaa'ina guddaa ilaala. Garuu taphattoonni kan biraa kan isaan consider gochuu qaban yookiin ilaalcha keessa galchuu qaban baay'ina goolii galchaniin. Amma Siitiin tokkoffaa ta'ee jalqabeera. Kutannoo guddaa qaba. Taphattoonni haaraa inni fidellee ga'umsa gaarii agarsiisan jiru warra akka Cherkii fa'aa Reinders warra jedhaman haaraa kan itti makaman baay'ee kontribuut godhaafii jiru warri duraas haalaan illee ga'umsa ajaa'ibaarra jira kan bara kamiyyuu caalaa barana kutannoodhaan waancaaf waan taphataa jiran fakkaatu. Akkam ta'a Liverpool waan gadhiisaa jiru fakkaatu. United akkuma kana kunoo cichee dhufee jira. Jechoota tokko gabaabsinee kaasnee gara taphootaatti si darbuuf kan nu gargaaru. Gaardiyoolaan kontiraata waggaa tokko yookaan lamaa gadiiti kan Siitii wajjiniin qabu. Shaampiyoonaa ta'ee of kabachiisee kilabicha kabachiisee kontiraata isaa fixee bahuu waan barbaaduuf garee haaraa ijaaraa jira. Garee kanaan shaampiyoonaa ta'uu barbaada. Arne Slot Liverpool keessatti bara darbe osoo jijjiirraa taphattootaa hin deeggaramiin jalqabanii shaampiyoonaa ta'an. Bara kana garuu maallaqa guddaa baasanii Liverpool taphattoota murteessootaan mallatteessee jira kan akka Hugo Ekitike fa'aa yoo ilaalte sarara fuula duraa irratti amma immoo dabalataan Alexander Isaakin mallatteessuu ni danda'u. Waa isaas ni kaasna. Isaan warra garee kanatti makame Florian Wirtz fa'aa paawundi miliyoona 100 oliin mallatteessanii jiru. Waa'ee isaa akkasumaan dubbannee darbuudhaaf Eddie Howe ofitti deebisuu akka barbaadan fedha guddaa akka qaban yoo taphattichi barbaade yookiin gara kilabii biraa deemuuf fedha qabaachaa ture sana yoo dhiise gareetti maksiisee taphachiisuuf gammachuu olaanaan qaba waan jedhu fa'aa. Alexander Isaakin leenjisaan Newcastle akkas jechaa turanii akkam ta'uu danda'ame waan argite irraa achumaan tuqnee dabarru. Gam tokkoon Alexander Isak deeggartoota Newcastle wajjin wal dhabee jira ifatti arrabsanii iyyuu jiru. Kaan ofittoo jedhanii jiru, kaan hantuuta jedhanii jiru, kaan akka gantummaatti kan arrabsanii jiru. Naannoo istaadiyeemitti suuraa isaa waan biraatti fakkeessanii kan maxxansan hedduun isaanii ni jiru. Lammaffaa taphataan kun ifatti ibsa baasee ganameen jira waadaan kunaaf hin kabajamne jedhee dubbatee jira. Sadaffaa bara dorgommii darbe yeroo xumuramu Eddie Howe leenjisaa Newcastle wajjiniitiin mari'atee jira. Dhuunfaatti mari'ataniiru. Eddie Howe har'a ibsa miidiyaaleef kenneen dhugaadha mari'anneerra waan waliin dubbannee qabna garuu icciitii lamaan keenyaa waan ta'eef miidiyaa irratti dubbachuun barbaachisu. Anaaf taphaticha hariiroo gaarii qabna haga ammaatti yoo deebi'ee har'a yuunan simadha kan jedhaniif kanaafidha. Taphattootatti yoo deebi'ee gareen Newcastle illee isa simachuudhaaf qophii akka ta'ellee kan kaasaniif kanaaf. Garuu isaa kilabicha keessaa bahuudhaan murteessee jira. Gara Liverpool deemuuf onneensaa qalbiinsaa Newcastle keessaa imalee jira. Liverpool immoo taphataa kana eegaa jira. Amma Liverpool paawundi miliyoona 120 naannoo kana qabatee kan dhiyaatu yoo ta'e inni gurguruu ni danda'u danqaa tokko malee. Amma isaan garuu kan rakkise taphataa isa bakka bu'u argachuu hin dandeenye Newcastle. Kanaaf rakkoo guddaa kan uumee jiru. Amma gara garee kanatti yoo makames isaa gahumsa bara darbee ittiin beekamu argisiisa jedhamee hin eegwan gama kootiin tilmaama dhuunfaa kootii rakkachuu danda'a. Lammaffaa xiinsammuudhaatiin miidhamni ni jira. Hoggansa kilabichaa wajjinitti wal dhabee jira. Leenjisaa wajjin miira gaarii keessaa jiraatan iyyuu malee jechuudha. Tokko kana gama biraatiin gara Liverpool yoo deeme immoo taphattoota kan akka Florian Wirtz fa'aa, Mohamed Salah fa'aa, Hugo Ekitike fa'aa waliin ta'ee Liverpool sararri fuulduraa isaa hammam sodaachisuu akka danda'u sitti argisiisa. Arne Slot leenjisaa Liverpool waa jedhanii ture. Amma akka carraa ta'ee Hamza taphni torban kana Liverpool kan qabu Newcastle waliinidha. Tapha kana ilaalchisee gaafa dubbatanii waa'ee Isaak maal jette jennaan Arne Slot akkam beekuuf akkan miidiyaalee irraa dhagahetti Isaak waan taphatu miti jedhan.
Kanaaf isaa irratti xiyyeeffadhee garee koo waan hin qopheessu miti jechuu isaaniiti. Tarii taphataan kun torban tokko booda Liverpool keessattis arguu ni dandeenya ta'a. Kanarra kan darbee ibsa bal'aa hin kennine Arne Slot garuu waan hin taphanneef waa'ee isaa dubbachuu hin danda'u jedhanii jiru. Taphni kilaboota lamaanis asumaan kan eegamu ta'a jechuudha. Newcastle Liverpool Anfield irratti kan waliin morkatan ni ta'a. Tokkoffaan morkii waa'ee taphattoota isaanii irratti kilaboonni lamaan walirraa qaban kan irratti ilaallu ta'a. Lammaffaa Newcastle iyyuu kilaba hirmaannaa Champions League argatee xumureedha waanta ta'eef Liverpool wajjinitti morkii taasisa. Liverpool Newcastlein amansiisee kan injifatu yoo ta'e bara kana dhuguma shaampiyoonaa ta'uudhaaf imala gaariidhaan jalqabaa kan jedhus kan irratti ilaallu ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan Isaaqii fi Newcastle wajjinitti wal qabatan isaan kanneen. Gara taphoota kaanitti haa darbinu. Taphooti torbee lammaffaan tapha Premier League itti fufaa har'arraa eegalee taphii Chelsea fi West Ham irraa eegalee har'a taphatamaa. Borii fiftaanis itti fufa taphii akkaan kan eegaman ni jijjiiru keessoo kan Manchester City fi kan Tottenham salphaa miti akkuma kaase kan Liverpool fi Newcastle akkuma kana jirri kun waan meeqaan wal faana jiru tapha qofa miti taphataa irrattis wal dorgomaa jiru dorgommii guddaa kan irraa arginu ta'a. Mee eenyutu eenyuun qoruu danda'a ammoo deebi'ee yeroo darbe raawwii gaarii kan agarsiisa Manchester United Fulham wajjin taphata. Fulham salphaa miti darbee darbe Brighton moo Brighton wajjin. Brightonii fi Fulham wal kitaabanii Fulham salphaa miti. Kunis morkii guddaan kan irratti mul'atu ta'a. Arsenal Leeds United wajjin barana akka ol guddatan isaan wajjin taphataa Leeds torbee darbe mo'atee ture. Kanaaf amma kilaboonni haaraa ol guddatanis salphaa miti. Kilaba salphaatti qabxii irraa argannuudha jedhee waan dhiisu natti hin fakkaatu Arsenaalii. Akkamitti ilaaltamee maaltu jira gama tapha torbee lammaffaa kanaa? Kan Tottenhamii fi kan Manchester City irratti haa jalqabnu Hamza. Etihad irratti taphni kun kan gaggeeffamu. Taphoota 12 dhiyeenya kilaboonni lamaan walitti dhufan keessa Manchester Cityin Tottenhamin injifachuu kan danda'e taphoota 4 qofaadha. 4 mo'atee taphoota 6 mo'amee jira. Tapha 2 immoo qixa bahee jira 12 keessa. Kana jechuun Tottenham Manchester City irratti inumaayyuu Etihad irratti iyyuu dabalatee jechuudha. Rikardii gaariidha kan qabu. As keessa dhiyeenya kan walitti dhufan taphoota 4 ta'an irratti galchiiwwan 21 lakkaa'amanii jiru. 21 keessa galchii 12 kan lakkoofsise Tottenhamidha. Cityin galchii 9 qofadha kan lakkoofsise. Cityin Tottenhamin injifachuun itti ulfaata. Ammoo Thomas Frank leenjisaa haaraadha. Ga'umsa gaariitiin ture yeroo darbe kan Burnleytiin injifatanii taphattoota filannoo gaarii ta'an amma Richarlison fa'aa akkatti jalqabeeru baay'ee gaariidha. Taphattoota jajjaboo ni qabu. Cityidhaan qoruu yookaan injifachuu carraa uumuu ni danda'u jedhee kan hin tilmaamu. Garee Pep Guardiola kan ilaallu ta'a garuu rikardii gaarii hin qabu Guardiolaan Tottenham irratti. Kan Arsenal kaastee turte Arsenal fi Leeds United taphoota haga ammaatti waliin taphatan keessaati. Taphoota 14 taphatan keessa Arsenal taphoota 12 mo'atee jira. Leeds United haga ammaatti tapha 2 qofadha kan isaan qixa bahanii. Arsenal Leeds mo'amee hin beeku yeroo dhiyootti jechuudha erga dorgommiin kun jalqabe. Kanaaf Arsenal injifannoo maan jalqabe qabxii 6 taphoota 2 jalqabarraati argata jedheen kan hin tilmaamu. Ammoo yeroo 42 walitti dhufanii jiru kilaboonni Arsenal kilaboota championship irratti ol guddatan kan akka Leeds United fakkeenya Burnley Sunderland baran dhufan miti. Kilaboota akkasii wajjin taphoota 42 taasise keessa taphoota 37 mo'ateera kilaboota ol guddatan jechuudha. Taphoota 5 qofadha kan inni qixa bahee jiru takkaayyuu mo'amee hin beeku. Kilaboota ol guddataniin kanaaf Leeds Unitedin carraan injifachuu Arsenal qabu guddaadha. Ammoo Premier League keessas rikardii kan qabu kilaboota ol guddatan kan injifachuutiin Arsenalidha. Taphoota 42 Chelseadha taphoota 43 kan injifate rikardii tokkoffaa kan qabu sadha. Arsenal rikardii kana qooddachuu danda'a yoo Leedsin kan mo'atu ta'e jechuudha. Kanaaf garee Arteetaas kan ilaallu ta'a. Taphoonni itti aanan immoo kan Manchester United fi kan Fulham yoo ilaalle tapha salphaa miti. Manchester United gahumsa Arsenal irratti argisiise dirree keessatti galchii lakkoofsuu dadhabuurraatiin kan hafe. Yoo argisiise Fulham salphaatti injifachuu danda'a. Ammoo Manchester United Fulham irratti rikardii guddaadha kan inni qabu. Dirree isaa irratti inumaayyuu dhiyeenyatti mo'amee hin beeku. Taphoota kilaboonni lamaan taphoota Premier League 19 walitti dhufan keessaati.
Fuulaam kan mo'ate tapha tokko qofaadha. 2-1 jechuudha inni bara 2024 keessa. Taphoota 15 Manchester United tu mo'ate tapha 3 qixa ba'anii 19 keessa tokko qofa United Fuulaamiin mo'ameera jechuudha. Kanaaf Premier League keessattidha kun. Kanaaf United riikardii kana itti fufsiisuu danda'a jedhameeti kan eegamu. Inuma ammoo United haaraa garee haaraa tokko ilaalaa jirra waanta ta'eef Ruben Amorim tarii taphoonni gara jalqabaarra jiran jajjaboo waanta ta'aniif qabxii 3 asirraati argatanii haamilee deeggartootatti horuu waan hojjetan natti fakkaata. Ayyee tilmaamime meeqaan xumuramattee yaadda? Tilmaama haa kaasnu gara Kiristaatan torbaniin tilmaama ni kenna BBC irratti kan xiinxalu. Tilmaama taphoota 10 iyyuu kennaa Kiristaatan BBC irratti. Maal jedhame keessattuu kan United kana? Kiristaatan qabu dubbate. Kiristaatan qixa bahaa tokkoof tokko qixa bahuu jedhee kaasee jira. Sagantaa keenya gara dhumaatti finnee jira. Isinis tilmaama keessan nuu kennuu hin dagatiina. YouTube keenya jalatti nuuf barreessaa. Tapha Manchester City fi Tottenham, Arsenal fi Leeds United, Fulham fi Manchester United akkasumas Chelsea yeroo darbe qabxii gatee ture Crystal Palacein injifatamee jechuudha. West Ham wajjiniitiin har'aadha kan isaan taphatanii.